Kikene go. Namoonni yaada koo yoo agoo barbaadan nan kennite yaada koo. Yaada kee guyyaatti baddina sii qabnaati uftee kennachuu dandeessa. Wayye. Fayyaadhaa jirtaa? Innaa kam jettareetti neerumtu mucaa kanatti wallaahi. Wallahi alhamdulillah. Nama gaariidha lantalli kun naa taatee tanan abbaa manaa ijoollee. Munaan amma yeroo kanatti nama obboleettii godhachuun barbaada malee fuuchuu barbaadaan jiru. Hin bareeddi garuu dhugaa dubbachuu fi takkan jiraadha dhiisee. Singilii ta'in takka jiraadha. Singilii maal jedhamtu? Munaa tapha obboleettii koo hangafa miti. Obboleettii koo hangafa waan taateefi. Anatu si fuuldura garuu anatu si. Zanaa fataa. Ganaan. Tole. Okay. Garuu namni si fuudhee maashaallah mucaa kana fuudhee garuu wallahi milkaa'eera. Akkasitti itti nama fayyadu. Kaarruu dabar isiinis akkamitti kaarruu wal fuudhare. Dubartiin kaarruun akka daa'imandiitti barbaadamtee fuudhamti akka daa'imandiitti. Akka daa'imandiitti dhiirri kaarruu noo ishee. Wallahi inni qubarraan qabu. Argitanii? Maal bakasiisuu cinqamtanii bakka hundatti muna. Faayidaan kaarruu maali? Garuu faayidaa kaarruus waan kaarruu kanarraa yeroo baay'ee namni isaa haasa'uun beekama dee faayidaa isaas miidhaa isaas hin beeku wallahi raazee. Faayidaan kaarruu shamarran kaarruu yeroo kolfituun bareeddi bas kanuma bakka. Kanuma qofaa? Ammas yeroo mana ofii faarsitu. Warri kaarruun qabne. Kaarruun fakkeenyaaf kaarruu namni kaarruu qabu xiqqoodha. Irra caalaan sana kaarruun qabne. Booddee sitti waa'ee kaarruu. Okay. Tolee. Amma waan tokkoon sitti maani garuu ati mucaasheen kun wallahi nama gaarii ati garuu nama abbaa manaa sirriitti qabachuu beekudha. Yoo akka haasoftu kana ta'e nama maashaallah nama gaariidha ati. Hin heerumne ati kana dura? Gara fuula heerumeen fakkaatu kuni. Akka fuula ishii taatanii garri gadi immoo la aqimi ishii malee baatti. Wallahi jedhime. Radde wallahi lazim. Nargitu quba ishii irraa ilaali dubartii jalli furdaa koo kanafa furdatu. Quba kana furdatu. Urjii ol kaa'achisi qime. Baala an kaina turji wallahi urjiin nama xawwaadha nama sheekaati salaata nagartu gimbaara koo. TikTokin nu adaba dhiisi. Wallahi kashiin man nu adaba tu argite nu adaba kashiitiin. Isi. Urjii. Oh yeah. I love you gaafan guddadhe. I love you gaaf anis gaafan ga'e. Antes jetteni? Anis ganaa Perorinki ya ganaa waggaadha. Sana geenya waa'ee garra gadii kanaa geenya ni ko aeroplaanii irraa kuftu warri dhiira aeroplaanii irraa of darbatu. Wallahi laazi. Ati muna bar yaa hawwii koo numa beekta bar waan isaan beeku. Ini kasih keessa masfartii ma keessa galuun qabu hin jenne hin gaddansi dhagee qoddoon sun giddeetaa jiraachuu qaba masfartii keessa galuun qabu hin jenne. Wallahi dhuguma bar shamarran tokko ko. Shamarran tokko isboonjii hojjetanii bar isboonjii godhatanii akka tiraasii makaddaatti godhataniitu yeroo lafa taa'u jiraantu jiru waa tokko looluma kanaan gadi ba'an baay'eetu jiru. Subhanallah. Ayyi maal godhu riyoon qabaate yaani amma jarri kun immoo ijoolleen islaamaa ispoonjiin godhatti moo hin godhatu? Ispoonjii? No, ispoonjii isa uffatanu sana jedhaan jiru bara. Isa uffatanu hin jenne muna. Inuma bakka jiramti bitatanii bakkee bitatanii akka nama irra halkan mataa irra kaatee buluutti bitataniitu irra taa'u yeroo xaawulaa wayii irra fa'i kursii wayii irra fa'i yeroo taa'u jedhan
danda'anii irra hin taanu hin qaban waan gaaroon hin jiru waan ta'eef. Si galee nama baay'eetu jiru namoonni akkasii. Dachiisa hin galee namni agalee bara namoonni maraa saara jaleen eegaan ture amma agalee kee bara waan baay'ee qalboo ta'aniif mukarra danda'anii hin taa'anu lafee jara dhukkubaa jechuu barbaachisaa. Mukki muka isiin lafeedha hin jiru sololoo kan hanga diba hin jiru waa. Teddestuu si ta'inyaadha. Bil'aafiyaa muna. Dhugaatii ittiin ammaa kun muudii wayitii dhugamte. Yaani dhukkuba nama baay'eetti dhadhiise dhukkuba keenya nutti hin kakkaasine. Naaf gala abshir muna. Urjii. Abeet. Umuriin kee meeqa? Muna gaafadhu muna. Leengadda sajjalaa irratti argeera qalama wayirratti. Umrii ishii maashaallah 27 caalu urjii. Ilaa 23 jechuuf achi garagalti bara. Yaa ijoollee shamarranii kan umurii isaanii yoo du'an 23 dabarsan. Wallahi meen gadda tokko kan koonaa xaafennaan tokko 16 naan jedhee bultii 7 muluu jechuun gammadee subhaanallah 16 yoo 20 taatedha jedhe anaan 26 yookaan 22 taate jedhee na gammachiise ruhiin koo gammadee. Maatuna naasa maatuna gammachiisa rabbiin na jiraachisee ilaal abdii waggarii deemisha meena tilmaamaa Abbaayee rabu ya ani yunan hima wallahi umuriiti yasmu sirrina nima yoo tilmaamtanii rabu tan jiru tilmaama ani qorrana saara boleeti kan kootu na gammachiise munaan digdamii jaan kuda sagal digdamii tokko digdamii afur digdamii lama digdamii tokko digdamii afur soddoma warii digdamii tokko digdamii ja'a kuda torba bilaa uummanni ribaa ka'e moo 21 jedhama. 28 maashaallah kuda torba. Yaa jamaa kan keessaa ummiitu irra buute waggaa 23 aan umriin kiyya. Waggaa 16 Muna chaaw nagaa. ቆይ ባላ ቆይ ምንድነው አንተ ምን አናደደ ወደ አንተ ይተላለፋል ብለህ ነው? አንከ ሜካ መቆረታ እሺ ካንከ የነቀረተለ ካንከዮ ይስ ሜካ ካንከ ምትከሙና والله ኮኮ ዶሚ ለማጀሶ لا ሰዱጋኒ ቆንጆዋ ኖ ሙና ኦ ሰዱጋስ ንቲሙ ሰዱጋለ ናሶ ሙሪንኮ ዮቲካቲ ደሰዶ Soddomii tokko yookaan 32 yoo xiqqaate. Miti aan hin jiru gimmiti aan amata mirati isaa sa'aatii isaa guyyaa isaa nutti. Wayi muna waan gaafadhuun qaba. Okay waggaa 31 tilmaamtee taalaal. Okay 31 waan makana gidlumaan jirta saa. Okay fuutetta. Maaliif fuuchuu dhiiste waggaa kana hunda utuun fuudhin maaliif teessa? Yaa Rabbi yaa gooftaa ko maali arrabni amma kana ga'u? Mungkin pada rumah, hai, saya kau patut negara temu, kau cukup nada aja. Wagga. Nama ndai umma ko tin jalla ta ture nama fuchu ere namni na jala funa na cuma fuda na jibbisi. Sabi. Orap. Ya jama gesani tumulang kuda shanje charu rabbiru isani agammachi sakarwi ko gammachi bismillahirrahmanirrahim. Turun jireenyi kee isuma dhugaa muna isuma dhugaa umuriin kee 20 Abdullah abbaa mana kootu sheer godhime kana aggeeffatu haa dhagahu kana guyyaa argu sheeritti naa godhu 24 23 jettee munaan wallahi hunda gar 24 biyyi 20 soddoma kudha jaafanaa safaaru ko Nabi Muhammad Rasulullah Soddomi shan shi jette blokii godhi soddomi shan shi jette qorataan waggaa 33 garuu immoo amma yoonaan waggaa meeqa jala qorataan waggaa 33 janaa jalqabe
Komentii Waggaa meeqatti? waggaa 83 jala jana jalqabe qorataan naan jedhaaran. Dhiisi warra dhiiraati jarri. Anatti isa 20-35 tsaaftu kun dhiisi obboleessa waan bulookiin si godha wallaahi. Mina አይነት ነው ወሪ ካን 15 tsaafaaru 16 jaran laantu. Bunaan immoo waggaan si 33 naan jedhaaran. Dhiisi 33 to. Munaan akkasitti 33 hin taane nana mana akkasiin 33 hin taane tokko dhugaa dubbachuuf fuulli munaa kun fuula 23-4 irraa ol hin fakkaatu fuulli si yeroo laaltu jiramtii akka rabbiin inna faddalnaaki jedhee jannata keessa isa afurta mana tsaafte tokko bilookii godhu wallahi qalbii kootti baay'ee buute ati maal buna bakka jirtu beeku gabaata jirtu komentii baay'ee na barreeffama raani yuuzim jedhee jaalala ramadeen jechuun komentii waa'ee komentii aaruun komentii 30 olinatti niminishi baalla rabbiif jeenatti nimi achumatti qabi bira darbi jadi qorata itti 45 yaadu kono wallahi oi waan ati nyaaturra waan ati dhugdurra 45 gadaa deebu umrii keerra 45 maata kosinatu ani qalbii kootti buute abbaa manaa kona jala taa'aa jira Morali san cabsite morali kon cabsite gana waan baay'ee nu eeggataara gana laayifii meeqan nu eeggataara kanaafu ansi abaareera tu'ate amma warqii fiddee dhuftee sitti afteeti waanan ofiisii jechaaru miti waan nagashuun qabu 35 miti munaati waggaa 8 marraa kanuma beeki fuulli kee ol hin deemu war waggaa 8 marraa waggaa 200 marraa fuulli kee kanuma bismillahir rahmanir rahim waggaa 1553 guyyaa 3 sa'aatii 3 daqiiqaa 3 jiraata meeqatte wallahi nama na qaba mundi Prota na qaba mundi de ila umuriin kee ol hin de ila umuriin kee fuulli kee waggauma akkuma jirtu kanatti waggaa 23-24 hin caaltu amma waggaa 8 marraas kanuma waggaa 1555 daqiiqaa 3 sekoondii 3 jiraata. Inshallah garuu sammaa kana keessaan naasaafi malee siriinaa qabamuu dide waggaan namaa kun. Dagaa ammayyuu qabamne. Kana walaloo irratti na hojjedhu malee qorootaanaaf akkasiin na qabamaan jiru. Warra moraalii kootti bu'anii fi isa 40 qorataaniyyuu yeroo jalqaba jedhuu fi yeroo inni booda kanarra jedhu iyyuu tilmaa'ee haasaan isaayyuu wal gata. Dura irratti sadii baay'ata ture. Amma yeroo irra deebi'ee lammaffaa immoo 5 baay'ata. 33 fi sadii calm down baby kun ye qarb bantan block kot bay kot mana ko jala afurtami shannan jira kot bay block ni rangotu wanto ufuma furate tesa wanto muna ye inara mu bar komanti da inara mu komanti da inari nati komanti ko zan da ke isto la معلش ما انا فكنا انا وامي كده وجدان يو نتنا غام وان معلومات كان كوان بيكو في مريد يسبي مالستي اوف بيت تمتي في عمري وقتنا انا جاني شي عمري كان نجالد في عمري كان نجالد اما غافتو كنت ديتو وغانشي ديدمي جان چالونا روين كو غمدي halkaniif guyyaatuun gammadu duturuun ko gammadu ya rabbi akkuma ko mana gammachiste akkatti na gammachiste rabbi sha gammachis sababin sa wagame asma haqiqa rabbi itu wata ko itin dabalin irrain kan isuma duguma rabbi wagame kan haqiqa rabbi mila so animo
والله نم عربك ورب الكامانم Fakkeenyaaf rabbiin guyyaa dhalatte qabee ni masiila kaa rabbiin ilaala amma diraatu amma diraatu rabbiin sii kaa'ee jira namni waggaa kan keessatti meesitti immoo dhiises maaltu si aarsa kaa maaliif aartare waan معليش ندو مع النيو هوي تساستش نو لا تساست لا يدارو قرو منيم والله نمو Rabbi umurii kan kana dheeressu jedhi dhiise yeroo jara akkasii jiran aamin yaa rabbi itti waan nagaye jechuma ga'uun kan gojiraan yaa rabbi jedhi dhiise bas waan aarsu keessa nama umrii kokka godhe natti manila